Faaraa yoon beekne nama gaafadha. Ibsishaan abbaa mana namaa jechuudha. Amartii akkasitti uffatee jira. Dhiirri durba fakkaachuun maaliif barbaachise? Kuno Jawaar Mohaammed akkasitti haadha manaa isaati waliin jechaadha. Bubbeerra dhaabatanii ayyaana irreechaa kabajaa jiru. Asirratti immoo abbichuun keenya muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed akkasitti bareedanii jiru. AI miti garuu. Sadaffaa dildiyyiin mastaawutii jira. Dildiyya riqicha mastaawutii hin argite. Giraasiin gabba'in. Wanti kaleessu Tsaggaayeen nutti maa oole jechaadha. Mastaawutii sin sodaatina kaloorra sin ciisinaa wanti jedhe jechaadha. Akka jiruun hin hafne kunoo. Maanguddoon egaa softee xumurte booda ni kaan hidhamee achiin sargii xiqqishuu xiqqoo isii goonet meeshaa kanas amma fudhannee deema. Sayidoon kunoo warra afuraffaa moo shanaffaa moo ja'affaa fuudhaara. Maaliif akka dubartoonni akka Sayidoo jaallattan nutti maati nus. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenyaa fi akkam isin jedha irreecha kaleessaa akkamitti dabarsitan mee natti maa natti maa waa'ee irreechaatii wal qabatee egaa guyyaa kaleessaa Tsaggaayeen viidiyoo guyyaa kaleessaa hojjenne irratti jechaadha. Tsaggaayeen gorsa tokko nuuf dabarsee ture jechaadha. Gorsi Tsaggaayee lafatti taramee wanti Tsaggaayeen gorsaa oole akka jiruun mul'atee jira jechuudha. Isa waliin laalle jechaadha. Waa'ee irreechaatii wal qabatee haasaan tokkos wanti nama bohaarsus wanti tokko jira. Isa malees immoo viidiyoon egaa sammuu gara sooshaal miidiyaa irraa achiifachaa deemaa jiran tokko illee jiru. Isas kan waliin laallu ta'a. Warreen immoo gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan subscribe gochuudhaan fataa jedhaatii qoqophaa'aatii hirkadhaatii nu laalaa isin jechuu barbaada. Viidiyoo keenya immoo hundi keessan like gochuu hin dagatina. Anyway erguma chaalenjii jalqabne guyyaa shanaffaa keenya irraa chaalenjii dhuma jalqabne itti fufna malee viidiyoon badaa ilaalamaan jiru. By the way viidiyoon keenya gadi bu'ee jira. Ijoolleen tokkos maalnaan jedhaa beektu viidiyoon keenya bira qaqqabaan jiru maaliif waan arginaan jedhaa jiru yoon sarchi godhe malee waan arge jedhaa jiru. YouTube'n akka tokko maayinni moodii nutti qabu barbaadaaramu. Haa ta'u maaliif haa ta'u akkuma ta'e ittiin sirreessina jedhee tayyaadha. Kanaafuu isin share like gochuun dagatinaa. Isiniin jechuun barbaada. Gara viidiyoo har'aatti yeroo seennu gaa gorsi kaleessa Tsaggaayeen haasa'aa oole wanti kaleessa Tsaggaayeen haasa'aa oole jechaadha. Lafatti hafee kunoo akkuma argitan akkasitti gaa. No, pero coloquemos para allá. Mamá. Pero posada. Pero ahí no está posando bien. No, dale. Esta. Una. Otra. Pero aquí no se ven bien. Espérate ya cómo queda. Sadaffaa dildiyyiin mastaawutii jira. Dildiyya riqicha mastaawutii hin argite. Giraasiin gabba'in. Qoftoon jedhe akkuma nama argee beekuu irra deemi. Mastaawutiin hin cabu makiinaayyuu hin baata irra darbizim jedhiiti homaan ta'a. Egaa akkuma asirratti argitan gorsi Tsaggaayee lafatti hafee jechaadha. Footoo istaayilii hin qayyarree mastaawutii irras waan baay'ee jira jechaadha. Karaarras meedaarras hin rafinaa akka Finfinneen keessanii bakka barbaadan galtanii bultanuu. Finfinneen keessanii kunoo akka jiruun bakka irra bula namni akkasitti jechaadha. Kana dhiisaati kan ammoo kan footoo kaasee gadhiisu jechaadha. Oromoodhuma jechaadha. Oromoo maaliif wal awwaarradu jaallanna qoyyaanu? Maaliif wal awwaarradu jaallanna? Jawaar Mohaammed immoo kunoo warra isaatii wajjin akkasitti. lama ta'anii kunoo akkasitti irreecha kabajuudha. Jawaar Mohaammed warra isaa guyyaa akkasitti baanu bubbeen qabee maayini ergama qabama bubbechi gaafadhaa beebe. Isa qofaa miti abbichuunis kunoo akkasitti tureedhaan. Kunoo abbichuunis akkasitti bareedee gadaa fakkaateedhaan. AI miti garuu akkasitti bareedeedhaan. An poolitikaa keessa galaan jiru. Kanuma jaallattan jaalladha maaltu na dhibeen. Ibsi shaagoo abbaa mana maakii. Maayini gutichaa uffachuu jalqabeedhaan. Ati immoo keessuma baatta ati. Gurra urattee eebannaa. Min ችግር አለ ሪያ ናታናን ወረደ ማታ ቸገርኩ
Zilar kau untuk masih buat. Bicara. Akaknya lah berurat dia jadi Farah. Farah yang beli nama kafir. Yang beli ni aku yang dulu kafir. Seguro orang tinggal kafir ni lah. Lagi tu orang cakap ni anda. Farah nafas ini cerah video ajaib और जट्टा सुनते हैं आने सकता को Egaa akkuma argitan asirratti ibsishaan gurra uratee ta'een beeku duwwaadhumatti fannisi ta'een beeku jechuun durba fakkaachuun kun gaarii miti garuu. Ibsishaa kanaan dura sin jaalladhan ture amma akka durbaa ta'uu barbaadda maa inni hidhii kee akkasitti ati nama guddaa amma siichi warra qabdaati nama guddaa miti maaliif akkasii dhiixuuxuun ba'anii akka durbaa ta'uun waan argi barbaachisaadha garuu dhiirri bakka dhiira sinii galee ambaajee wallaahi qibaatiis uuma tokko sin dubaddu baay'isuu yaan qibaatiis fiiltariis hidhiis gizee 10 gizee 5 ntuxuuxu sinii galee bakka dhiirri akka durbaa diddibachuun maaliif barbaachisa dhiiruma akkasiin jibba baay'isuu dhiiruma akkasiin jaalladhu waan kan akka durbaa waan argi ta'uu qabu kan akka durbaa waan argi ta'uu barbaadu meemee dubartoonni dhiira akkamii jaallattu komentii irratti naaf barreessaa dhiira akkamii filattu meemee dhiira dhiirummaa isaatti kooruu barbaaddu moo dhiira akka durbaa ta'ee babbareechi maal godhu baay'isee qulqullummaa isaa eeggannaan dhiirri gahaadha sinii galee gahaadha akka kootteechaadha meemee akka keessanitti isin maal barbaaddu waan isin jettan irraa kaanee meemee kaa yoo waa sirreessuu dandeenya sirreessina malee Saidoon immoo kunoo warra meeqaffaa warra sadaffaa afuraffaa shanaffaa ta'een beekunoo shanaffaa isaa fuudhaa jira jechaadha. Kanaree maanguddoon egaa softee xumurtee booda ni kaan hidhamee achiin sargii xiqqishuu xiqqoo isii gooneet meeshaa kanas amma fudhannee deemna waan barbaachisu ammarraa itti qophaa'aa jirra. Achitti sargii goonee itti aansuun immoo asitti as gallaa asitti deemna jechuudha. Yeroo maanguddoon asoftullee yeroo deemnullee waa hunda viidiyoo isiniif waraabnee kan maxxansiifnu jechuudha. Har'a guyyaa maaliiti? Guyyaa gammachuu. Guyyaa gammachuu. Ajaa'iba gammaddee. Mee amma viidiyoo kana yeroo godhattu yeroo akka gaddirattu maal si dhaga'e? Waan addaa wayii jaalalaa fi qaree wayii. Ka addaa wayii. Ka Sa'iidoo heerumee. Ilmi ulfaa'ee fi ilmoo dhalee fi akkasitti wajjin jedha. Eewa. Akkasi. Galatoo. Akkasi hordoftoota daawwattoota keenyaa. Egaa akkuma asirratti argitan Sa'iidoon meeqaffaadha? Meeqaffaa fuudhuu fi shanaffaa moo ja'affaa maaliif Sa'iidoo kana dubartoonni akkasitti jaallatan nutti himaa sababii isaa nutti himaatii nus jechuun haa ta'u gaa mabruuk isinii jenneerra. Oromoo ta'uu keetti mee maaltu itti dhagahama? Gammachuu guddaa. Anillee karaa asidha karaa Addis Ababaadha. Ijoollee shawaadhaan. Ijoollee shawaa. Gujiirraa ilaa Oromummaan akkas fakkaata. Kan isaan dhufan Gujiirraa. Kan isaan uffatan immoo Harargee. Oromummaan gaafa bifa qabaatu akkasittiin bareeda. Dhugaa baay'ee bareedu. Akkamitti lafeen uummata Oromoo itti cabee horii isaa bakka itti badetti har'a deemnee reeffanne baay'ee gammannee irraa baay'ee galatoomaa. Ejjennaan keessan Oromoon namoota babbareedoo akkasii qaba. Mee eessarraa akka dhuftan? Kan dhufne magaalaa Amboorraati. Magaalaa Amboorraa. Ijoollee Ambooti dhugaa baay'ee namatti tolu baay'ee babbareedu. Baay'ee namatti tola. Kan darbe irraan baay'ee ajaa'iba. Magaalaan keenyallee waan fakkaattu laali. Na irreechi barana baay'ee namatti tola. Dhugaa Finfinneen duriyyuu bareeddeerti amma immoo guyyaa kana guyyaa lamaan irraa kana baay'ee bareessaniiru. Baay'ee bareedu dhugaa waaqa. Baay'ee bareedu qeeroo fakkaattu. Mee irreechi Finfinnee akkamitti ilaalte irreechi Finfinnee kana? Irreechi Finfinnee baay'ee nama gammachiisa haala tasgabbiidhaan dabarsaa jiranii baay'ee namatti tola. Biyyittiin illee bareeddee jirti. Keessa buluufis keessa ooluun namatti tola. Baay'ee gammannee jirra gammadaa jenna. Dhugaa ulfaadhaadha ayyaana milkisni haa ta'u ayyaan irreecha milkinu faa ta'u irreecha. Ayyaanni kun baay'ee jaallannaa tokkummaa Oromoo agarsiisa. Baay'ee namatti tola. Baay'een jaalladha. Kan Wallaggaa dhufe. Wallaggaa irraa dhufte Harargee uffatte Oromummaa jechaan kanadha. Oromummaa jechaan bifa gaafa qabaatu akkasidha jechuudha. Wallaggaa irraa dhufte maal uffatte Harargee uffatte. Dhugaa Oromummaa as jiru kana tokkummaa as jiru kana jaalala as jiru kana gola keessanitti hin galadhaara. Video kun maaliif fi gandummaa dhiisaa Oromoo kanuma deebiin gochaadha garuu ijoolleen tokko as keessatti akka nama Oromiffan beekin hin ta'ina
ani akkasi waan argin jedhina baqa sirriitti oromiiffa nagaa ta'e standaardii isaa kan eeggate akka dubbadhaa isin jechuudha haa ta'u isin galee namitti ijaaza osoo hin bu'in baatii meeqatam? Ijaaza bu'een beeku. Manuma arabaan jira. Baatii meeqa? Bu'ee hin beeku. Kana dura si waliin haaseen ture. Ani ta'a mana abbaa mana kiyyaanarraa du'e siin jette isaaniidha yoo yaadatta ta'e. Asii fi haadha faaxee waliin turtanii. Wajjin haasofnee ture. Abbaan mana keessirraa du'e? Kana dura sitti himeen jira fiidiyoon sunillee baay'ee. Wanti haasofnaa waan darbe dhiisi that is the past jette diyaaspoora fi faranjiin nu jala jira that is past du'e innis du'e wanni anaafatti haasofnellee du'eera isuma wajjin. Eshi yoo erga du'e hagam ture? Ji'a 8 gara. Sabbarteereeti. Sabbarraanu tiktookii dhufteema bada jaartii zaman halaalame bareera. Mada osoo duune berri teenalee akkanuma tiktook irratti baatee jaartii keenyarraa du'e jetti. Eshi. Maal ta'e? Akkasumatti jechuun gaafiidha beektee ani waan dhiiwaa ilaa heerumtee ijaazaa guutee waan jettee ati waan hedduu na gaafachuuf gabaabuma siif hime malee asirratti isa himuu barbaade miti. Eshi hagam waliin turtan? Gaafa jiru rabbi isaa araaramu. Baay'ee waliin hin turre lakki. Hagam? Ji'a 3 bas. Ji'a 3. Ji'a 3 maarree guyyama taaf si godhe jechuun akka sana. Jechuun ijaazaan suudii tokko guyyaa lama hima guyyaa afur guyyaa lama. Suudiitti miti bar. Ijaazaan suudii meeqa? Biyyatti kanaan heerumeen. Kaniin an heerume biyyatti. Ani kan inni itti du'es biyyatti. Ani biyya ormaan jira. Jaarsa biyyaati. Yaa rabbi isaa araaramu. Kama dhugaa du'eedha waan sirratti fuudhe see abar. Lakki doktor dhuguma lakki wallahi dhuguma du'e malee no. Kanuma rabbiitti dhufee kana dura si waliin haaseen ture bar. Sila beera meeqatu guyyatti mana kana seenaa oola sammuun kiyya kun bar guutame sagalee keessaniin amma formaat. Yaa kun oola guyyaa kana dhalaa fiidiyoon keetti yuutuubii hundarraan jirti. Boollee turree yuuzina. Atuun boocee turte dhugaa haadha faatee si moggaa jira guyyaa isaanii ajandaa taatee turte fiidiyoon kun asirratti. Kun sabbarre jechuu ka akkas taanaan turiitii keessa baatii masalleetti sabbarre. Yaa turte. Ichi ergaa naaf guyyaa lama akkasin ta'a garuu yaa ergaa naaf ati waliin haasofne ati immoo dagatta dhugaadha rakkoon go. Ambar garaa kiyyatu fayyaalessa garama dubartiiti gizee waan nama gaddisunatti mayyoomatan boo'ee eegate gizee ichi deeme dagadha bar. Maahi beektaa maahi warra adaayinaa takka mucattii warra baale takka. Maahi? Dila sin beekan hedduun taa'u tiktookii kanarra yeroo tokko si jala qofa dhufee nan deema malee hin beeku. Hin beektu? Hin beeku wallahi. Eessa dalaayidhaan maati? Suudii. Mana madaan baadiyyaa moo magaalaa? Hedduu baadiyyaas miti jidduma jiru isaanii sooruma magaalaati. Birri eenyuun bira kaattaree? Garuu asliin kun haasaa kanan sardama isinii galee waan dura bubbuu barbaada waan hin taanetti taalee garuu barbaada. Anyway
Viidiyoon raaf qabadee fi kana fakkaata sin ture sin bohaarse sin gammachiisee yaada har'a guyyaa shanaffaa keenya haga rabbiin nu bulchee nu oolchee guyyaa ja'affaa keenya walitti deebinutti oroshaw bye.